Hordoftootaa fi jaalattoota maatii chaanelii keenyaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu nageenyi badhaadhaa isiniin jecha. Egaan akkuma beekamu koorsii akkaawuntiingii waliin ilaalaa turre waliin jalqabne jechuudha. Isa keessattis principle of accounting waan waliin ilaalaa turre sana xumurree jirra jechuudha. Kutaa har'aa kana keessatti immoo fundamental of accounting tu isiniif qabadhee dhufeera jechuudha. Egaan maatii chaanelii keenyaa kan hin taane deemtanii subscribe gochuun maatii chaanelii keenyaa ta'a nu jajjabeessaa isiniin jenna. Akkasuma share gochuun hiriyoota keessan biraan akka ga'u godha. Gamanumaan an kan sanduuqaa jiru obboleessa keessan Galaana Daffaaru Yuunivarsiitii Finfinnee irraa jechuudha. Egaan principle of yookiis fundamental of accounting tu kana keessatti kan waliin ilaallu chapter 1 kana keessatti inventory kan jedhudha. Kunis illee akkuma principle of accounting 1 chapter 5 kan qabu yoo ta'u chapter 1 kuni inventory kan jedhuun waliin ilaaluun eegalla jechuudha. Inventory nigaa baay'inaan chapter 3 merchandise inventory kan jedhu keessatti tuttuquu yaalleerra. Kutaa kana keessatti immoo bal'inaan manufacturing keessatti illee maal akka fakkaatu waliin ilaallaa jechuudha. Gabaabumatti waan isiniin jechuu barbaadu principle of accounting waaniin isa kanaaf xiqqoo beezii isiniif ta'a yoo sirriitti qabattaniittu ta'e principle of accounting waaniif tuun kun immoo koorsii accounting walii wal qabatan gara fuulduraatti kan fudhattan hundumaa fi baay'ee beezikii fi kan sin fayyada yeroo ta'u koorsii principle of accounting waanii fi tuu kana sirriitti jabeessitanii qabachuu qabduun siniin jedha. Baay'ee murteessoo fi barbaachisoodha koorsii warra gara fuulduraatti fudhattan hubachuuf jechuudha. Warra beezikii ta'anidha. Kanaaf xiyyeeffannoodhaan na hordofaa na duukaa bu'aan siniin jedha. Mee gabaabumatti inventory maal akka ta'e waliin ilaaluun haa eegallu. Inventory jechuun gabaabumatti aseetiidha. Inventory'n aseetiidha. Aseetii keessaa immoo is largest current aseetiidha. Largest current aseetiidha. Definitionin nuyi inventory kanaaf kenninu aseetii erga jennee aseetii akkamiiti immoo kan jedhuu fi inventory represent asset held for sale in ordinary course of business or in process of production for such sale or in form of material or supply to be consumed in production process or in rendering of service jedha. Kana jechuun aseetii akkamiiti jechuudha. Inventory'n aseetii nuyi gurgurtaaf of harkaa qabnu jechuudha. Inventory jechuun aseetii nuyi gurgurtaaf of harkaa qabnu yeroo ta'u karaa biraan immoo maalidha? Gurgurtaaf kaayyoon keenya parpasiin keenya gurgurtaaf ta'e adeemsa yookiin adeemsarra kan jiru yookiin piroosesiirra kan jiru jechuudha. Kan hin xumuramne ta'uu ni danda'a jechuudha. Yookiis immoo bifa raw maateriyaaliidhaan akka saappilaayitti nu fayyaduu danda'a yoo ta'e oomisha keessatti jechuudha. Production keessatti akka raw maateriyaalitti kan fayyadamnu inventory jechuu ni dandeenya jechuudha. Kaayyoon keenya garuu inventory yoomiyyuu maalidha? Parpasiin isaa seeliidha jechuudha. Dhumarratti gurgurtaafidha jechuudha. Kan nuyi of harkaa qabnu sun jechuudha. Inventory'n aseetii seeliif qophaa'ee taa'e jechuudha. In ordering course of business yookiis immoo adeemsarra kan jiru jechuudha. Oomisharra kan jiru yookiis oomishaaf adeemsarra kan jiru. Parpasiin isaa gurgurtaadha. Yookiis immoo akka raw maateriyaaliitti kan fayyadamnu jechuudha. Sirna production sana keessatti yookiin service yeroo kenninu akka raw maateriyaaliitti kan fayyadamnu maal jechuu ni dandeenya jechuudha. Inventory jechuudha jenne define gochuu ni dandeenya jechuudha. Inventory'n maalidha? Merchandising business keessatti maal fakkaata isa jedhuu fi
Merchandise inventory are item or commodity held for resale to customer in ordinary course of business jedha. Merchandise inventory chapter 3 accounting 1 keessatti gaafa ilaalle maal jenne merchandising business maalidha? Bittaaf gurgurtaa irratti xiyyeeffata. Kana jechuun bitee deebisee kan gurguru jechuudha. Kanaaf inventory'n achi keessatti item yookiin commodity maal gochuuf taa'edha jechuudha. Resale gochuuf deebisnee gurguruuf jechuudha. Bitanii warra gurguran merchandise business kan jennu jechuudha. Kanaaf iyyuu inventory'n achi keessatti item yookiin commodity resale gochuuf deebisnee gurguruuf of harkaa qabnu sanadha jechuudha. Kanaaf merchandising enterprise keessatti kaaraakterii lama qaba inventory'n jechuudha. Merchandise inventory have two common characteristics jedha. One, they are owned or concerned by the company jedha. Kan own godhu yookiin company to own godha jechuudha. Karaa biraa immoo kaaraakteriin isaanii lammaffaanii they are in a form ready for sale to customer jedha. Gurgurtaaf qophaa'anii jiru jechuudha. Merchandise enterprise keessatti jechuudha. Manufacturing enterprise keessatti immoo bakka sadiitti qoodnee ilaaluu dandeenya inventory keenya jechuudha. Inventory kan jennu bakka sadiitti qoodamu. Inventory are classified into 3 jedha. One or erra kan jiru finished good jedha. Innis consists of completed products ready for sale jedha. Finished good kan jennu kuni finished good inventory kan jennu kun maalidha? Oomishamee xumuramee jechuudha. Manufacturing jechuun oomisha kan oomishudha mitiire. Oomishee kan gurguru jechuudha. Wholesaler'idha. Oomishee ka'eeti ni gurgura. Achi keessatti gaa bakka sadiitti qoodamu jenneerra. Tokko inni jalqaba finished goodidha jenneerra. Innis immoo consists of completed product ready for sale jedha. Oomishamee xumuramee kastameriif dhiyaachuu kan danda'u yookiis gurgurtaaf dhiyaachuu kan danda'u yookiin qophii kan ta'e jechuudha. Gurgurtaaf qophii kan ta'e oomishamee xumuramee isa kana finished good yeroo jennu inni lammaffaan maalidha? Work in process or good in process or work in progress kan jennuunidha jechuudha. Inni kun immoo akkamidha jechuudha? Adeemsarra kan jirudha jechuudha. Consists of product being manufactured but not yet completed. Kana jechuun oomishaaf adeemsarra kan jiru garuu kan hin xumuramne. Inni kun work in process inventory or work in progress inventory kan jennu jechuudha. Inni kabiraan inni yookiis inni sadaffaanii kana B jedha, kana C jedha, AA jedheera waan ta'eef inni sadaffaan raw materials jenna. Inni kun immoo refers to goods a company acquires to use in making products. Raw material inni sadaffaan jechuudha. Raw material immoo oomisha sana oomishuuf meeshaalee dheedhii nu barbaachisan sana raw material inventory jenna jechuudha. Kanaaf iyyuu manufacturing enterprise keessatti inventory'n bakka sadiitti qoodamaa jechuudha. Innis finished good, work in process and raw material kan nuyi jennuuni jechuudha. Kanadha jechuudha inventory'n. Isaa booddee 1.2 irratti maal ilaalla jechuudha? Inventory system. Inventory system'n there are two inventory accounting system. Inventory kana akkamitti account goona kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Isa kanaafi there are two inventory accounting system jedha. Inni tokkoffaan maalidha? Periodic inventory system. Inni lammaffaan perpetual inventory system kan nuyi jennuunidha jechuudha. Isaan kun maal akka fakkaatanii mee waliin ilaallu tokko tokkoon. Yeroo kana baay'inaan waa'ee kana chapter 3 merchandising business accounting 1 irratti kaasuuf yaaleera. Irra deebi'eensiniif kaasa xiyyeeffannoo na duukaa bu'a. Inni jalqabaa periodic inventory system kan nuyi jennuunidha. Kana keessatti requires updating inventory accounting only at end of accounting period jedha. Kana jechuun inventory accounting keenya kan nuyi update goonu
accounting period dhuma accounting period keenya qofaa irratti yookiis yeroo financial statement qopheessinu qofaa update goona jechuudha. Kana jechuun maal goona jechuudha? Dhuma accounting period keenya irratti hin lakkoofna inventory jechuudha. Jalqaba inventory hammam of harkaa qabna yookiin beginning inventory hammamtu jira. Dabalataan ji'a sana keessa yookiin waggaa sana keessa hammamtu bitame, purchase hammamtu jira. Isaa booddee maal nuu kenna? Good available for sale. Isaa booddee lakkoofneet story keessatti hammamtu hafee jenna. Story keessatti dhuma accounting period sana irratti hammamtu hafee jenneet harkaan ni lakkoofna. Isaa booddee beginning inventory fi purchase keenya walitti daane good available for sale kana arganna. Isaa booddee maal goona? Ending inventory yookiis harka irratti kan nu hafe inventory keenya lakkoofne erga adda baasne ending inventory sana yeroo hir'isnu cost of goods sold keenya argannaa jechuudha. Physically count goonaa jechuudha. Dhuma accounting period keenya irratti as keessatti jechuudha. Malee continuously recording goonu jechuudha. Yeroo record goonu immoo cost of new merchandise record in temporary account. Kana jechuun purchase jenneeti malee inventory jenneen galmeessinu. Purchase accounting immoo maalidha? Purchase accounting keenya immoo maalidha? Temporary accounting dha. Dhuma accounting period irratti close goona. Close goona temporary waan ta'eef jechuudha. Kana irratti galmaa period keessatti jechuudha. Malee inventory jennee hin galmeessinu. Gaafa goods tokko yeroo binnu jechuudha. Temporary account irratti galmeessina. Inni kabiraan when merchandise is sold, cost of merchandise sold is not recorded jedha. Merchandise sold goone sana recording goonu. Isa binne sana qofa record goona malee yeroo gurgurru sana record hin goonu jechuudha. Period keessatti akkuma isinitti hime dhuma qofa irratti hammam binne jalqaba hammam qabna bara kana yookiin ji'a kana keessa hammam binne jenne isaa booddee hammamtu nu harkatti hafe kan jedhu yookiin ending inventory harkaan lakkoofneeti dhuma irratti cost of goods sold keenya arganna malee galmeessaa hin deemnu jechuudha. Kana sirriitti qabadhaa. To find out the cost of merchandise on hand, we take physical count of inventory jedha. Akkuma amma isinitti hime hin lakkoofna jechuudha. It is commonly used by company that sells large quantity of low value items jedha. Kana jechuun maalidha? Meeshaalee baay'ee gurgurra yoo ta'e gatiin isaanii garuu baay'ee xixiqqoo yoo ta'e pireedikii fayyadamnaa jechuudha. Maaliifi pireedikiin kuni maalidha? Dhuma accounting pireedii qofaa irratti lakkoofneetu adda baasna waan ta'eef salphaadha. Salphaatti dhuma irratti adda baasuu dandeenya. Kanaafiyyuu large quantity low value items fayyadamna pireedikii yeroo baay'ee jechuudha. Kana sirriitti qabachuu qabdu pointii kana. Kana ergan jedhee inni itti aanu maalidha? As keessatti yeroo physically count goonu kana salphaatti waan garaa garaaf saaxilamuu danda'a waan ta'eef hannaaf saaxilamuu danda'a waan ta'eef physically yeroo count goonu internal control principle nu fayyada jechuudha. Yeroo pireedikii kana fayyadamnu taking physical inventory of good on hand jedha. Yeroo kana it involves actual counting, weighing or measuring each kind of inventory on hand jedha. Inni kuni physical inventory keenya kana lakkaa'uun keenya maal involve godha? Actual counting, weighing, measuring and each kind of inventory on hand jedha. Kana keessatti gaa internal control principle nu fayyada siniin jedheera. Innis segregation of duty akkuma jennu kaashii keessatti ilaalaa turre segregation of duty jechuun maal akka ta'e. Segregation of duty jechuun counting should be done by employee who do not have custodial responsibility for the inventory jedha. Kana jechuun akkamidha? Nam tokko jechuudha. Obligation yookiin duty
lamaa ol qabaachuu hin danda'u. Kan itti gaafatamu obligeeshinii tokko qofaa qabaachuu qabaa jechuudha. Yookiis amma akkuma as keessatti ilaalle custodial duty kan qabu jechuudha. Maal jedha? Accounting should be done by employee who do not have custodial responsibility. Kan lakkaa'u qabu custodial yookiin kan eegu sana ta'uu hin qabu jechuudha. Nama biraa ta'uu qaba. Namni waan tokko ol hojjechuu hin qabu jechuudha. Segregation of duty gaafa jennu. Yookiis waan itti gaafatamu tokkoof tokko qabaachuu qaba malee tokko ol hojjechuu hin qabu jechuudha. Establishment of responsibility kan jennuun immoo inventory keessatti inventory sanaaf kan itti gaafatamaa ta'u nam tokko jiraachuu qaba. Nam tokko jiraachuu ni qaba kan jedhudha. Establishment of responsibility kan jedhu. Waan badi sanaaf namni itti gaafatamummaa fudhatu jiraachuu akka qabu nutti ibsa. Establishment of responsibility kan jedhu jechuudha. Inni kabiraan independent verification kan jedhu there should be second count by another employee jedha. Inventory kan namni lakkaa'u namni biraan yookiin akkuraasii isaa sana namni mirkaneessu verify kan godhu deebi'ee jechuudha. Amma salphaatti wanti ni gochuu danda'a namni tokko jechuudha. Lakkoofsa sobee jijjiiree itti himee yookiis keessaa hatuu ni danda'a waan ta'eef namni verify godhu namni independent ta'e sanaaf dhaabbatu tokko jiraachuu ni qaba. Independent namni ta'e jechuudha. Independent verification kan jennu kanadha. Verify namni godhu jiraachuu qaba jechuudha. Pre-numbered inventory tax should be used and all inventory tax should be accounted for jedhani dhumaan. Documentation procedure kan jennu ni jira. Inni kun immoo lakkoofsi isaanii beekamaa fi tartiibaan taa'uu qabu. Dokumentiidhaan jechuudha. Bittaa yeroo gurguramu yeroo bitamu maal gochuu qaba? Pre-numbered kan ta'e dokumentiin jiraachuu qaba. Bifa orderii isaa eeggateen 1 2 3 jedhee jechuudha. Kanadha documentation procedure kan jennu jechuudha. Yeroo harkaan lakkoofnu kana predikii kana keessatti internal controlling kun sirriitti nu barbaachisaa jechuudha. Waa'ee predikii keessatti ergan kana jedhe inni xaanu perpetualidha. Perpetualiin immoo akkamidha? Continuously record godha. It keeps the continual record of amount of inventory on hand jedha. Kana jechuun continually record gochaa deema. Amma meeshaa tokko gaafa bitu jechuudha. Meeshaa tokko gaafa bitu ni galmeessa seeli gaafa godhu ni galmeessa. Seeli isa godhe kana cost of goods sold wal faanuma galmeessaa deemaa jechuudha. Isaa booddee amma kana gurgure amma kana of harkaan qaba jedhee yeruma sana adda baasaa deema. Continuously record godha waan ta'eef jechuudha. Cost of goods sold amma kanan qabaa, seelii amma kanan godhee, ending inventory amma kanatu jira kan jedhu saatuma sana adda baasaa deema. Harka isaarra jira waan ta'eef jechuudha. Malee dhuma accounting period irratti beginning inventory plus purchase waan hin jedhu jechuudha. Perpetually keessatti continuously record godha amma of harkaa qabu hamma gurguree ni beeka. Cost of goods sold ni galmeessa waan ta'eef jechuudha. Gaafa seelii galmeessu sale revenue jedhee galmeessa, kaashii debit godha yookiis account receivable debit godha. Sale revenue or service revenue jedhee credit godha jechuudha. Yeroo galmeessu perpetually keessatti jechuudha. Perpetually keessatti cost of goods sold lammaffaa 2 jedheeti galmeessa. Separate accounting qabuma purchase return and allowance keessatti jechuudha. Maal godha gabaabumatti purchase return and allowance kana cash yookiin account payable debit godheet maal godha inventory credit godha jechuudha. Malee purchase return and allowance waan jedhamu kana hin galmeessu jechuudha. Perpetually keessatti tokko cost of goods sold ni galmeessa jenneerra. Inni lammaffaan merchandise inventory jedheeti galmeessa malee purchase jedhee hin galmeessu. Permanent account inventory account irratti galmeessaa jechuudha perpetually keessatti. So
Inni kabiraan we can find out cost of merchandise on hand from our record at any time jedha. Ni arginaa jechuudha. Merchandise soldi goonee fi inventory keenya ni qabnaa jechuudha. Of harkaatii jechuudha. Dhuma accounting period irratti lakkoofne yookiin count goonee barra sontaan of harkaa ni qabnaa. Continuously waan galmeessinuu fi jedha. Inni kabiraan inni kun immoo faallaa isa sanaa jechuudha. Kaampaanii akkamiitu fayyadama? Small quantity of high value items jedha. Small quantity dha. Baay'inni inni gurguru sun xiqqoodha. Baay'inaan hin gurguru. Garuu inni tokko ishee gaafa gurguru gatiin isaanii qala'aa warra ta'e jechuudha. Gatii guddaatti warra gurguraman. Fakkeenyaaf konkolaataa yoo fudhattanii namni konkolaataa bitu baay'inaan hin jiru jechuun muraasadha yoo kaan wajjin wal bira qabnee ilaalle jechuudha. Garuu konkolaataan tokko gatiin isaa baay'ee qala'aadha. Continuously waan record goonuu fi haala salphaan record gochuu dandeenya jechuudha. Amma meeshaalee xixiqqootoo perpetually fayyadamna jenne very time consuming and costly. Baay'ee jechuun time consuming dha yookiin yeroo nurratti fixa. Inni kabiraan immoo maalidha? Costly dha jechuun baasiif nu saaxilaa jechuudha baay'inaan. Kanaaf iyyuu small quantity fi high value items fayyadamna jechuudha. Perpetually yeroo fayyadamnu yeroo baay'ee yeroo teknooloojiin guddate kana keessatti baay'ee fayyadamuu ni dandeenya. Maaliif baay'inaan computerized ta'eera waan ta'eef salphachaa nuuf deemaa jechuudha. Inni kuni perpetualiin kun yeroo baay'ee filatamaadha jechuun actually dha. Continuously galmeessaa waan deemnuufi actually ishee ni beeknaa jechuudha. Haala salphaaf hannaa waan garaagaraaf yookiis waan salphaaf hin saaxilamu jechuudha perpetually keessatti. Periodikii keessatti garuu hanna garaagaraaf waan garaagaraaf saaxilamuu ni danda'a. Garuu perpetualiin continuously waan record goonuuf waan sanarraa hamma ta'e bilisadha. Actually dhas jechuudha. Baay'ee isarratti filatamaadha. Garuu time consuming dha. Akkasuma costly dha jechuudha. Perpetual inventory system kan jennu isa kana immoo small quantity fi high value items warra qabantu jechuudha. Kaampaanii akkasiiti kan perpetually fayyadamu siniin jedheera. Sirriitti qabadha. Inni taanugaa determining ownership of goods kan jedhudha jechuudha. Inni kun maalidha? Good in transit kan jennu jira. Good in transit kan jennu gabaabatti meeshaa karaarra jiru jechuudha. Kaampaanii tokko yookiis gar tokko fe'amee kan jiru yookiis kaampaanii tokko gara kaampaanii biraatti deemaa kan jiru yookiin konkolaataan fe'amee kan deemaa jiru jechuudha. Good in transit kan jennu. Yeroo kana gaa good in transitiin kuni kaampaanii isa kamtu oomuun gochaa jira kan jedhu murteessuu fa'i nu gaafata as keessatti jechuudha. So yeroo kana waliin ilaalu good are considered to be in transit when they are in hand of public carrier jedha. Good in transit should be inventory of parts that has legal title to the goods jedha. Inventory'n kun good in transitiin kun inventory'n isa kam keessatti lakkaa'amuu qaba jechuudha. Nama meeshaa sana yookiin commodity sanaa fi legal title of harkaa qabu sanatti inventory isaa keessatti lakkaa'amuu qaba jechuudha. Inni kun immoo legal title is determined by the term of sale. Term of sale sanaatiin determine goona. Legal title commodity sanaa eenyu harka jira kan jennu immoo term of sale kan jennu ni jira. Isaanis FOB shipping point or FOB kan jennu fi maalidha? FOB destination point jedha. FOB kan jennu free on board kan jedhudha. So FOB shipping point kan jennu FOB shipping point kan nuyi jennuuni maalidha? Ownership of good passes to the buyer when the public carrier accepts the good from the seller jedha. Public carrieriin suni yookiin konkolaataan suni bakka kamitti fudhata yoo ta'edha.
amma fakkeenyaaf isinitti agarsiisa. Accounting 1 keessatti isinitti agarsiisuuf yaaleera. Asirratti irra deebiidhaan isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf Diree Daawaa fi Finfinnee irraa kani seelerii as markaatoo Finfinnee keessaa jennu, kan baayerii immoo Diree Daawaa kanadhaa jennu bakki biizinesii isaa jechuudha. Amma egaa FOB shipping point kan jennu kan isa bitu baayeriin asidha, seeleriin asii markaatoo kana jechuudha. Seeleriin isaa booddee konkolaataan dhuftee bakka kanaatii fuutee yookiin meeshaan sun bakka kanatti bakka seeler biizinesii kanaatii dhuftee fudhatti yoo ta'e jechuudha. Konkolaataan suni gudiin sun eenyutu own gochaa jira jechuudha. Baayeriitu own gochaa jira. Kanaafiyyuu fakkeenyaaf leegaal taayitiliin eenyu harka jira jechuudha. Baayerii harka jira jechuudha. Inventoriin sun kan baayerii sana keessatti lakkaa'amuu qaba. Akkasuma yeroo dura tiraanspoorteeshinii eenyutu kaffaluu qaba inni baayeriitu kaffaluu qaba jenna. FOB shipping point kan jennu keessatti jechuudha. Dhufeetu bakka kan seelerii kana yookiin markaatoo kanaati meeshaa sana fudhata. Bakka kanatti darba waan ta'eef jechuudha. Leegaal taayitiliin eenyutu own gochaa jira meeshaa karaarra jiru kana baayerii jechuudha. Inni kabiraanii seeleriin fidee bakka kanatti dabarsaaf yoo ta'e hamma kanaatti fidaaf yoo ta'e baayeriif jechuudha. Meeshaa sana leegaal taayitiliin eenyu harka jira jechuudha. Seelerii harka jira jechuudha. Gudiin tiraanziitiin kun gudiin tiraanziitii yookiin eenyutu own gochaa jira yookiin leegaal taayitilii qaba jechuudha. Seeleriin maaliif hanga Diree Daawaa kanaatti fidee dabarsutti inventoriin eenyu harka jirti yookiin leegaal taayitiliin eenyu harka jirti, seelerii harka jirti jechuudha. Kanaaf leegaal taayitilii kan qabu inventorii isaatti lakkaa'achuu qaba. Inventoriin sun kan seeleriiti jechuudha as keessatti. Inni kun FOB destination point kan jennuunidha jechuudha. Yoo Diree Daawaatti itti dabarsa ta'e leegaal taayitilii yookiin meeshaa sana jechuudha. Bifa kanaan murtaa'a term of sale kan jennu jechuudha. I think hubattaniittu jedhee yaada. Kanadha waa'een gudiin tiraanziitii kan nuyi jennu jechuudha. Fakkeenyaan haa ilaallu. Agroof kaampaanii kan jennuuni Agroof kaampaanii has 20,000 unit of inventory on hand on December 13 31 and the following good in transit. Unity meeqa of harkaa qaba? 20 unity kan ta'u inventory amma kan of harkaa qaba. Isaa booddee hammam gurgureera? Sale of 1,500 units shipped on December 31 for destination point. Isaa booddee purchase of 2,500 units shipped for shipping point by seller on December 31 jedha. How much the balance of Agroof company jedha. Amma dura hammam of harkaa qaba? Inventory 20,000 of harkaa qaba. 20,000 of harkaa qaba. Hammam immoo sale godhe? Unity meeqa sale godhe? 500. FOB destination point dha. FOB destination point yeroo ta'u leegaal taayitilii kan of harkaa qabu eenyudha? Seeleriidha. Kanaafuu inventoriin kan seelerii keessatti lakkaa'amuu qaba jechuudha. Purchase yeroo godhu immoo FOB shipping point yoo ta'e purchaserii sanatu yookiin baayerii sanatu inventorii sana lakkaa'achuu qaba jechuudha. Amma purchase godhe FOB shipping point dha. So kanaafiyyuu maal godhaa? Purchase waan godheefi FOB shipping point waan ta'eefi maal gochuu qaba? Inventory isaa keessatti lakkaa'uu qaba jechuudha. Dura 20,000 harkaa qaba ida'uu jettu. FOB shipping pointidhaan 500 sale godhe inni itti ida'ama. Purchase immoo hammamiin godhe? FOB shipping pointidhaan 2,500 purchaserii sanatu kaffala jenne yeroo kana sadan isaanii walitti ida'anii meeqa arganna jechuudha? 24,000 argannaa jechuudha. Bifa kanaan FOB destination point yeroo ta'u seelerii kaffaluu qaba. FOB shipping point yeroo ta'u baayerii yookiin purchaserii sanatu kaffaluu qaba jechuudha. Kanaaf inventory yookaan leegaal taayitiliin
destination point keessatti seelerii keessatti lakkaa'amuu qaba. Otoo amma FOB shipping point jedhee iddoo FOB destination point kana keessatti 1500 kun ittiin lakkaa'amtu jechuudha. Otoo kana immoo FOB destination point dheerate 2500 kun ittiin lakkaa'amu ture jechuudha. Kanaaf garuu FOB destination point seelerii wajji wal qabata waan ta'eef bifa kanaan qabachuu qabdu. Sadan isaanii walitti daane inventory quantity keenya adda baasnaa jechuudha. Inni kabiraan consigned good. Consigned good kan jennu inni kun immoo akkamsinitti fakkaate consigned good kan jennu kaampaaniin tokko kaampaanii biraa yookiin individuaalii tokkotti maal godha inventory isaa kennuu danda'a akka gurguramuufiif jechuudha. Egaa amma fakkeenyaaf kaampaanii tokko haa fudhannu Hagroof kan jedhuu fi fakkeenyaaf Hagroof kan jedhuu fi kaampaanii biraa wayii haa fudhannu bakka kanatti immoo Hagroof kaampaanii fi maalaa jennu Hagroof kaampaanii kan jennuu fi HP kaampaanii haa jennu fakkeenyaaf HP kaampaan Hagroof kaampaan kan jennu jechuudha. Consignii kan jennu consign Hagroof kaampaaniin consignii haa jennu consignii fi HP kaampaanii kun immoo consignerii haa jennu. Kana yeroo kana keessatti consignerii yookiin HP kaampaaniin kun maal godhaa inventory isaa muraasa Hagroof kaampaanii kanatti dabarsa consignii kanatti jechuudha akka inni gurguruufiif jechuudha. Kanaafiyyuu inventory'n kam keessatti lakkaa'amuu qabdi kan HP yookiin consignerii kana keessatti lakkaa'amuu qabdi. Hagroof kaampaaniin kun maalidha yoo argate Komishinii argata malee inventory'n sun kan saamiti jechuudha. Inventory'n sun yookiin commodity'n sun kan HP'ti. Inni kun gurgureefiiti jechuudha. Komishinii qofa argata jechuudha Hagroof kaampaaniin kun. HP'n kun as keessatti maal jedhama? Consignerii yeroo jedhamu inni transit godhe jechuudha. Ship inni godhe nama sanatti. Inni itti ship ta'e sun immoo consignee jedhama jechuudha. Kanaafiyyuu under consignment arrangement jedha. Ownership remain with the shipper of goods or consigner jedha jechuudha. HB akkuma siniin jedhe jechuudha. The holder of good or consignee does not own the goods jedha. Kan inni argatu yoo jiraatu komishiniidha malee inventory'n kan isaa miti. Kan consignee miti yookiin Hagroof kaampaanii kanaa miti. Kan HP jechuudha. Akkuma asirratti sin agarsiisuuf yaale kanadha. The consigner should include merchandise held by consignee as part of this inventory. Inventory isaa yeroo calculate godhu jechuudha. Consigneriin isa meeshaa consign godhe sana jechuudha. Meeshaa transit godhe yookiin ship godhe sana gara consigneetti inventory mataa isaatti lakkaawwata jechuudha. Consigneriin malee consignee kan isaa keessatti hin lakkaawwatu jechuudha. Kana beekuu qabdu. Inni kabraani inventory costs kan jennu inventory cost jechuun egaa expenditure yookaan baasii nu inventory kana ready for sale yookiin gurgurtaaf akka qophaa'aniif baasii garaagaraa nu itti baasnu jechuudha. Inventory expenditure inventorable cost kan jennu jechuudha. All expenditure necessary to acquire goods or to make them ready for sale jedha. Inventoryable cost consists of cost of beginning inventory. Inni tokko maal hammata? Cost of beginning inventory. Inni lammataan cost of purchase jedha. Inni sadaffaan the sum of two gives good available for sale. Kana jechuun gurgurtaaf kan dhiyaate jechuudha. Good available for sale jechuun beginning inventory jira. Purchasing yookiin ji'a kana yookiin waggaa kana keessa kan bitame jechuudha. Isaan good available for sale nu kennu. Isaa booddee the individual item include cost of good purchase jedha. Kana qabata. Inni kabiraan kana keessa maaltu jira? Invoice pricing jira gaa. Inventorable cost keessatti meeshaa nuyi binne sun jira. Gatiin nuyi ittiin binne sun invoice price yookiin purchase inventorable cost keenya ni dabala. Freight charge yookiin transportation jira. Innis inventory keenya ni dabala. Inventory cost keenya jechuudha. Transportation yoo kaffalle yookiin freight jechuudha. Purchase discount taken by purchaser.
Purchase discounting keenya inventorable cost maal godha ni hir'isa. Effectiin inni qabu. Purchase return and allowance keenyas inventorable cost keenya ni hir'isa jechuudha. Inventorable cost keenya ni hir'isa. Expenditure yookiin inventorable cost keenya jechuudha. Fakkeenyaaf inni kabiraan allocating inventorable cost jedha. Assume general supply in company has a cost of good available for sale of bir 1000 kuma dhibba yookiis kuma dhibba tokkoof kuma 20 jechuudha. Beginning inventory meeqa kuma 20 fi cost of good purchased kuma dhibba tokko walii gala yeroo walitti ida'aman beginning inventory kuni good available for sale kuma dhibba tokkoof kuma 20 nuu kennu. The physical inventory indicates that 5,000 units are on hand jedha. The good applicable to unit are bir 3 per unit jedha. Tokko tokkoon ishee immoo unitiin tokko tokkoon ishee qarshii 3 jechuudha. The allocation cost pool is shown below jedha. Asirratti ilaalla. Good available beginning inventory fi untin good purchased maal nu kenna good available for sale. Isaa booddee cost of goods sold keenya murteessuuf jechuudha. Ending inventory hammam qabna 5,000 jenneerra jechuudha. Unity 5,000 tokko tokkoon ishee unitiin tokkoon ishee qarshii 3 yookiin hammam cost gooti 3 jechuudha. Yeroo waliin baay'isnu total costiin ending inventory keenya 15,000 jechuudha. Isaa booddee maal goona good available for sale kana qabna mitiire ending inventory keenya irraa hir'isna. Good available for sale minus ending inventory cost of goods sold jechuudha. Cost of goods sold jechuun immoo gatii bittaa meeshaa gurgurame sana jechuudha. Gatii bittaa meeshaa gurgurame sanaa jechuudha. Cost of goods sold jechuun akkasitti murteessina jechuudha. Inni kabiraan inventory costing method under predict inventory system jedha. Ni ilaalla amma maal fa ilaalla jechuudha. Actual using actual physical flow fi kan biraa FIFO LIFO kan jennu average costing kan jennu waliin ilaalaa deemnaa jechuudha. Har'a garuu specific identification method kana qofaa sin agarsiiseen xumura jechuudha. Inventory cost kana akkamitti akka calculate goonu jechuudha. This method track amma as keessatti gaa specific identification method keessatti akkamitti akka actual cost keenya kana akkamitti akka determine goonu jechuudha. Ilaalla methodin kun gaa this method tracks the actual physical flow of goods jedha. Items still in inventory at end of year are specifically costed to arrive at total cost of ending inventory jedha. Maalidha inventory costing methodin predicii kana keessa yookiin specific keessatti specific identification keessatti perpetualifis predictiveis the same dha. Specific identification method keessatti garuu kaan keessatti FIFO LIFO kan jennu keessatti average costing method keessatti garaagaridha. Yeroo inventory keenya cost goonu jechuudha. Specific identification keenya kuni maal godha actual goodii keenya actual physical flow of goodii keenya specifically identify goone cost gochuu ni dandeenya yoo ta'e jechuudha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf meeshaa 3 biteera tokko 700 tokko 700 haa jennu tokko 900 haa jennu tokko 1,000 haa jennu. Amma gaa tokko tokkoon ishee kan gurgure ni beeka yoo ta'e inni kun specific identification jenna. Kana jechuun ishee kana gurgureera ishee kana gurgureera kan na harkatti hafu kamidha 1,000 kana jechuudha. Kan na harkatti hafu jechuudha. Specifically cost gochuu nan danda'a. Actual physical flow ishee adda baasuu nan danda'a waan ta'eef jechuudha. Amma gaa cost of goods sold keenya akkamittan baafadha ishee kanaaf kana gurgureera waan ta'eef ishuma kanaaf kana walittan ida'aa ending inventory ko 1,000 kana ta'aa jechuudha. Kanaaf cost of goods sold 700 900 walitti daatu 1,600 ta'a. Ending inventory 1,000 specifically
identify godheera waan ta'eef jechuudha. Adda baaseen beeka waan ta'eef jechuudha. Specific identification methodin immoo yookaan possible ta'a jechuudha. When a company sells a limited variety of high unit cost jedha. Kana jechuun limited variety yookiin baay'ee xiqqoo variety xiqqoo kan qabu yookiin garaagarummaa baay'ee hin qabu yoo ta'e waan gurguru meeshaa garaagaraa miti yoo ta'e fi high unit cost yoo ta'e specific identification fayyadamuu hin danda'a jechuudha. Maaliif isa kana gurgureera isa kanatu na harkatti hafa jedhe fiizikaalii adda baaseen beeka yoo ta'e yookiin actually adda baaseen beeka yoo ta'e specific identification jechuudha inni kun. Amma fakkeenya dabalataa tokkoon siniif kenname. Southland Music Company purchased 3 46-inch television set at cost of birr 700 birr 750 and 800 birr jedha respectively jedha. Gatiin isaanii meeqa? 750 kan ta'u 46 inchii kan ta'e televizyinii sadii gurguree jedha. Kana keessa during the year jedha 2 set are sold jedha. Sold at birr 1200 each jedha. Tokkoon isaanii meeqatti gurgureedha? 2,200 gurgureedha. At December 31 jedha. The company determines that birr 750 set is still on hand. Sadan warra bite sana keessaa jechuudha. Warra bite sana keessaa maal godhe? Inni 750 bitame sun harka isaarra jira yookiin hin gurguramne jechuudha. Kanaaf ending inventory keenya isa harkatti specifically identify godhee beeka waan ta'eef 750 sun maalidha? Ending inventory dha. Cost of goods sold keenya immoo amma warreen kana kan gurguraman amma ishee 700 ishee 800 kana waan ta'eef cost of goods sold keenya maalidha? 700 ida'u 800 sana nuu ta'a. 1,500 sana nuuf ta'a jechuudha. 1,500 sana nuuf ta'a jechuudha. Seeliin keenya hoo meeqadha? 2,400 dha jechuudha. Ending inventory 750 seeliin keenya 2,400 tokkoon ishee 2,200 gurgure waan ta'eef cost of goods sold keenya immoo 2,500 ta'a jechuudha. Kana ergan jedhee paartiin har'aa kanuma irratti nu gaanatti fakkaata. Paartii ittaanu keessatti FIFO fi average cost method kana waliin ilaalla jechuudha. Galatooma horaa bulaa.